Oromiyaa jiitu furtuu ammattuu saba hundaa biyyaa yoo guddaa sirna gadaa qabda sirna gadaan deemutu falataa beeki gurba hundaa ni qaqqabda akeekadhu gurba arjooma kenna mararee kanaaf ansi faarsa ka'e indii gamtuu nurra ga'e nutu si tiksa dabaree. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan qophii shirri FIBT qophii shirri FIB irratti ammoo yeroo baay'ee egaa sa'aatiin isaa haga ga'utti ka jarjaraan eegdan qophiin keessumaa shirri keenya har'aa jalqabee jira. Keessumaan keenya har'aa weellisaadha akkasumas ammoo poolisummaa kanaanis ogummaa poolisii kanaan hojjechaa jira dargaggeessa qaxallee Oromooti. Studio keenyatti egaa yaammanni isaa waliin turtii taasisna. Artist akkasumas ammoo Saajin Geetuu Olumaa jedhama. Baga nagaan dhufte Geetu. Baga nagaan weddan. Akkamii artist yookaan immoo weellisaa jedhee itti fufu moo Saajin jedhee itti fufu? Lachuu keessaa kan sitti tole. Egaa lamaanuu ogummaa keeti waan ta'eef walitti dhufeenya keenya akka cimsuuf yookaan immoo hariiroon aartii kun yeroo baay'ee ogummaatti waamamuu qaba waan ta'eef weellisummaadhaan otuman siyaame kan naa heeyyamtuu natti fakkaata. Rakkoon qabu. Egaa daawwattoota keenya weellisaadha akkuma isinitti hime ogummaa poolisii kanaanis hojjechaa jira asuma magaalaa Finfinnee kana keessatti sirba haaraa sirba bareedaa tokko waa'ee tokkummaa waa'ee Oromummaa waa'ee Oromiyaa waa'ee tokkummaa kan ibsu yookaan immoo ergaa kan dabarsu sirba arjooma kee jedhu nu biraan ga'ee ture yeroo darbe kana keessatti nus ammoo egaa ogummaa lama wal harkatti qabatanii oofuun yookaan immoo ogummaa lamaan dandeettii ofii mul'isuun akkamii in ulfaatamuun ulfaatu akkamiin waan kana milkeessuu dandeesse isa jedhus muuxannoo isaa akka nu qooduu fi asitti stuudiyootti isa affeerranirra egaa Geetuun akkamiin gara aartii yookaan immoo gara sirbaa kanatti seename isarraa jalqabu yoom yeroo sana yaadata gara sirbaatti yeroo atitti dhufte sana yaadata yoom ture? Eeshi galatoomi ani kan gara aartiitti seeni yeroo gabaabaadha yeroo dhiyoodha haa ta'uyyuu malee sanaan dura yeroo daa'imummaa kiyyaa jalqabee mana barumsaatti gumii tokko irratti hirmaataan ture. Sirba kanaan sirbaanii bifoota diraamaa walaloo waan akkasii kanaan hirmaachaa ture. Akkasii kana nan yaalaan ture. Sanumatu ol guddatee kaasee suma muuxannoo sana tuman hawwiidhuma afaan hawwaatuma otuman immoo ordofuu as gara hojii kanatti galee sana keessa immoo gara hojiin amma irra jirurra kaasee xumuree iddaan tinidheen as gara aartiitti seenee jechuudha. Baay'ee namatti tola. Sirbi kee arjooma kee inni jedhu sirba bareeda walaloonsaas yeedaloonsaas sirba kana yeroo hojjettu maaltu si kakaasee ture yookaan immoo haala akkamii keessa sirba kana hojjechuu dandeessame? Ana kan kakaasee kan hojjedhu akkuma tamma kaafte hojii poolisiitti qaama nageenyaati. Haa ta'uyyuu malee yeroon hojii kiyyarra jiru uummata keessatti waan ta'u tokko waan hundumayyuu nan ilaala. Gaafan ilaalee taa'etti yaadu tokko immoo waan kana bifa aartiitiin gara uummataatti toon dhiyeesse. Bifa aartiitiin gara uummataatti toon dhiyeesse kan jedhu yeroo hunda sammuu kiyya keessa dhufa. Haa ta'uyyuu malee aartistoota faana ammana walitti dhufeenyaan qaban ture. Adeemsa keessa utuman itti yaadu namoota tokko faana wal baree wantoota akkasii kanarratti hojjechuu nan barbaada wantoota akkana nan yaala jedhee gaasofsiisee sanaan itti seenuu danda'e. Walaloo fi yeedaloo akkasumas ammoo qindeessuu muuziqaa kanarratti si malee namoonni irratti hirmaatan jiru jedhee yaada. Eenyutu muuziqaa kana qindeessee walaloo kanarrattis yeedaloo kanarrattis hirmaannaan namoota kanneenii maal fakkaatame? Akkamii si gargaaran?
haa ta'u isarratti namni na gargaare sirriitti namni na gargaare weellisaa jaalatamaa fi kabajamaa naaf koo sobbuuqaa jalqabarraa kaasee kan haga dhumaatti na faana dhaabbate isadha. Achumaan yoo carraa kanaan guddaa isaan galatoome jechaanii kan na faana dhaabbate tokko isadha. Namoonni biroos jijjiiru. Qindeessaa muuziqaa Iyyoobii? Iyyoob Kaasa'u. Isatu qindeessa. Kiliippiin isaa immoo haala bareedaadhaan hojjetame. Egaa daawwattoonni keenyas ilaalaa jiru hojii kee waan ta'eef. Kiliippii isaa eenyudha kan waraabe? Innis kan kaawwannaaf waraabe aartii Oromoo keessatti aarsaa guddaa kan kaffale shubbisaa Maammoo Tuujjoo kan jedhamudha. Laga Xaafootti kan hojjenne. Kan waraabne as magaalaa Finfinnee naannoo Eertuu Moojoo jedhamu. Kan mucaan immoo kan jiraatu achi Laga Xaafoodha. Isatu waraabe. Baay'ee namatti tola. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan qophii shirri FIB keessa qophii keessummaa shirriiti. Keessummaan keenya har'aa egaa dargaggeessa aartii kana keessattis gahee isaa baachaatii jira. Yaada qabu aartiidhaan hawaasa biraan ga'aa jira. Akkasumas immoo humna nageenyaa ta'ee qaama nageenyaa ta'ee poolisiidhaan tajaajilaa jira. Asuma magaalaa Finfinnee kana keessatti mee saajiin jechuun jalqaba gaama gara ogummaa poolisummaa kanatti dhufu waan ta'eef gara poolisii kanatti yoo makamte yoomi hojii poolisummaa kana kan jalqabde? Hojii poolisummaa kan jalqabe waggaa 3 eddan itti seenee amma kunoo waggaa arfaffaa qabataan jira. Baay'ee namatti tola. Agamii poolisummaan fi artistummaan kun waliin inni adeemu in ulfaatu hojii lama bakka tokkoon adeemsisuu kan? Guutumaan guututti wajjin deema jechuudhaafis in ulfaata. Wajjin deema jechuudhaafis. Gaafa natti fakkaatutti yoo dogoggorellee na sirreessita. Poolisummaan waan siiriyees ta'e natti fakkaata. Waan jechuun bifaanis hojjaadhaanis gochaadhaanis waanuma siiriyees ta'amee hojjetamu. Aartiin kun ammoo waan rilaaks taatee of gadhiistee hawaasa kee wajjin waan kalaqa kee kan keessa kee jiru dhaggeeffachaa waan bashannanaa buhaaraa hojjettu waan ta'eef hojiin kun lamaan agam waliin adeeman ni jedhu sun gaafii natti taa'amee sanarratti waa jedhe. Ani akka kan kootitti iddoo poolisiitti poolisiidha. Iddoo artistummaa gara artiitti gaafan dhufu immoo artistiidha. Sin dhibne lamaanuu bakka tokkotti oofuun fakkeenyaaf shaakala qabaachuu qabdaa. Vookaalii fa'aa hojjettaa yookaan immoo qoonnaa gaggeessuu sirra jira gara aartii kanatti gaafa dhuftu gara hojii poolisummaa kanattis ammoo egaa nageenya kana kabachiisuun hin jira hojii garagaraatu ergama garagaraatu kennama waan ta'eef waan sana raawwachiisuun hin jira. Inni kun yeroon agamsi gahaa yoom gara shaakallii gara muuziqaa keetti deemta yoom ammoo hojii idilee kee kana hojjettame? Inni kun akkuma tamma jette sirriidha nama dhiba. Baay'ee nama rakkisa. Maaliif hojiin poolisummaa yeroo hunda ganamaa fi galgala hojii irratti kan bobba'an. Guyyaa kan hin filannedha. Sa'aatii 24 hojjenna jechuun danda'ama. Keessattuu barri kun bara baay'ee rakkisaa waan ta'eef hojii irratti dabarsine jechuudha. Gara aartiitti immoo gaafa dhufnu hojiin aartii immoo boqonnaa barbaada, vookaalii hojjechuu barbaada. Walaloo teessee hojjechuu barreessuu barbaada. Yeedaloo shaakaluu barbaada. Gara bosonaa deemtee illee sagalee baafachuu barbaada. Inni kun sa'aatii baay'ee barbaachisa. Garuu haa ta'uutii isa kana ani wanti sirriitti amma kana keessa galee godhin jiru. Haa ta'u iyyuu malee yeroo tokko tokko gaafaan hiriyoota kiyya faana ramadamee gara hojii kiyyaa bobba'u isaanuma biratti vookaalii hojjechuudhaan waraabee sagalee kiyyallee waraabee ilaaluudhaan. Akka isaan yaada siyaatan gochuudhaan. Isaanumarraa yaada fudhataatiin deemee malee wanti nani vookaalii deemee hojjedhee maal ta'e hin jiru. Gara biiroo keessanitti hooggansoonni yookaan immoo qaamoleen akka keetti poolisummaa kanaan ijoolleen hojjechaa jiran dandeettii kee kana beeku isaanoo maal siin jedhume si jajjabeessu moo ati weellisaa ta'uu hin dandeessu akkuma keenya poolisii ta'ee hojjedhu siin jedhu moo jabaadhuu hin dandeessaa? Siin jedhume yaadi gara isaanii jiru maal fakkaata? Hiriyoonni kiyya afaan hojjetanii maraarii irraa kaasee aga miseensa kaasee jirutti
na jajjabeessu jabaadhu naan jedhu dursa hin beekan ture erga baranii immoo heeyyamallee naa kennuudhaan deemee yeroon istiidiyoo deemu bakka tokko yoon deemu yeroo dhiyoodhaa kaasee sirbi kunis kan gadhiifame yeroo dhiyoodhaa waan ta'eef erga gadhiifame kan isaan baranii sanaan dursaanis waan utuu sirba kee hawaasa biraan hin gahin utuu kiliippiin kee sirbi kee hojjetamin osoo hin hojjetamin dura warri hooggansaas warri si wajjin hojjetanis baay'een beekan. Umtuun beekanii. Sarpiraayiz gootee jechuudha hojii sana qabatte. Baay'ee namatti tola. Erga sana dhagahanii booda yaada addaa namni sii kennan jiru miseensa keessan keessaa sirbi kee maal jedhaa yookaan immoo akkamitti weellisaa ta'uu dandeesse maal gaafii garaagaraatu ka'a. Waan sana keessummeessitee taa'ee sana nutti himi. Isarratti hooggantoonni keenya baay'ee namatti tola jabaadhu namoota tokko biraan si geenya artistoota tokko faana wal si barsiifna jabaadhuuti gara fuulduraatti itti fufii. jechuudhaan na jajjabeessaa turan har'as na jajjabeessaa jiru gara fuulduraattis na jajjabeessu jedhee abdiin godhadha. Atis immoo jabaattee hojjechuudhaaf yaada qabda. Yaadan qaba. Baay'ee namatti tola. Egaa daawwattoonnis gidduudhaan sirba kee kiliippii isaa daawwachaa jiru. Dhumarrattis xiqqoo ishee daawwattoota keenya biraan sirba kana biraan geenya yookaan inaffeerra. Mee egaa hojii aartii kana keessattis akkasumas ammoo hojii poolisummaa kana keessattis namoonni jiruu jireenya isaanii keessatti mudannoo garaagaraatu isaan mudata. Mee Geetuun gaafa gara sirbaatti dhufuus gara stuudiyoo gaafa deemu walaloo yeedaluu gaafa qindeeffatu yookaan immoo hojii idilee hojii nageenyaa kana gaafa hojjetu poolisummaadhaan gaafa hojii kana raawwatu wanti isa mudate maalidha laata? Daawwattoonnis waan kana beekuudhaa qabu waan ta'eef yookaan immoo utuu sirraa dhagahanii waan irraa barachuu danda'an yookaan immoo ittiin buhaaruu bashannanuu danda'an waan ta'eef mudannoo addaa qabda hojii aartii kana keessas akkasumas ammoo hojii poolisummaa kana keessatti erga hojii kana jalqabdee mudannoo atiin inni raaffatiin yookaan kan hin dagatamne maalidha laata Geetu? Gara mana leenjiyoon galu. Ani gara mana leenjiyoon galu daa'imummaa keessatti hin galee. Gaafa deemnee waan hundumayyuu qoratamnee gaafa mana leenjii seenu wanti na mudate tokko jira. Innis waan na badaa hin taane wallaalummaa koo irraa ta'uu danda'a. Ani akka bifa kanaatiin waan leenjii natti hin fakkaanne. Beektaa hin seennee guyyaa fannii naannoo sa'aatii 10 wayitti seennee achi keessa. Kaampee eessatti leenjitan? Xollay. Xollaytti leenjitan? Eeyyeen. Marsaa daddamaa san qallee daawwachuun qaba waan ta'eef taphee wachitti ambuutti leenjite taatee dheeni. Ayyee xollaytti leenjitan? Xollaytti leenjinee achitti akkuma beekamu namni leenjiratu jiru tokko akka yeroo kaanii nyaatee dhugee quufee miti kan inni leenji'u beela'eet garaasaa hidhateet eeboteet hongeedhaanis roobaanis waa hunda dabarseeti kan inni leenji'u. Ani garuu yeroo sana maatii kiyya biratti nyaadhee dhugaa waan hin guddadhee fi sa'aatii barbaaddetti baataa akka natti fakkaate nyaata tokkollee filachuun hin jira. Gaafa dhaqnu daabboon lama nu dhufe akka qursiitti indee sa'aatii kana akkamittiin daabboon dhufa eetan keessa kiyyatti yaadaa jira. Achiin daabboon kun gaafa nu dhufu daabboon nyaadhu jedheeni daabboon nyaadhu eetaniin darbee hin darbanii oodhu naa fidanii daabboo sana fuudheen hiriyoota na bira jiranii kenneef. Kenneefi keessi kiyya baay'ee beela'aa jira. Yoom naa dhufa nyaanni jedheen kan biraa agabuu baanee agabuu achi geenyee sa'aatii 9 waan ta'eef jechuun yeroo sana inuma eegaa hin dhufu raafnee bariitus daabboon nu dhufe. Kasa'aatis daabboon nu dhufe. Sanaan booddee waan dhabeef maanni akkam jedhee gaafa leenjisaa tokko gaafadhu maanni daabboo malee wanti biraan jiru jedhee gaafadhu takki daabboo malee nyaanni hin jiru daabbootumaan sanaan jedhanii wanti irraanfachuu dadhabu kanaadha. Daabboo makee shakashakamaa leenjita maree akka nyaata iddoo maatii bira jirrutti yookaan immoo iddoo garaagaraatti akka nyaata arginu kanatti nyaatamus hin jedhu.
Acheeni daabbooma kana nyaachuutti fuftee jechuudha. Daabboon uummatni fufee. Amma ilaalchi daabboodhaaf qabdu maalidha? Daabboon immoo obboleessa kooti. Wajjin guddanne jechuudha. Baay'ee namatti tola. Egaa muudannooma nama bohaarsuu danda'udha kan nutti himte guddaa galatoomii. Mee amma hoo Geetaahuun hojiin of harkaa qabu jira laata? Hawaasa Oromoo biratti yeroo dhihoo kana keessatti hawaasa biratti hojiin gahu yookaan hojiin dhaqqabu hojiin hojjetamaa jiru sirka jira. Waa dhagaheera garuu akka hojii wayii hojjechaa jirtu kana dura dhagaheera. Dhugaadha moo soba hojii of harkaa qabda? Yeen yeroo dhiyootti wanti hojjedhu jira. Anis waan na raawwanne muraasatu waan na afeef isa xumuradhee uummata kiyya biraan gahuudhaaf qophiidha. Maal jedha hojiin? Hojiinsaa obsaan obsee dadhabee. Obsaan obsee dadhabee. Baay'ee namatti tola. Waanuma haala jiruuf jireenya hawaasa keenya ammarra jiru kan ilaalatu natti fakkaata sirbichi. Yeen sirriitti. Baay'ee namatti tola. Egaa hojiin dhugumaa hawaasa bira akka dhaqqabee hawaasnis irraa waa baratu akka irraa waa hubatu abdii guddaa qabna. Atis ammoo egaa hojii kee qulqullinaan hojjettee akkuma arjooma kee nu biraan geesse kanatti hojii kee isa lammaffaas yeroo dhihoo keessatti nu biraan geecha jenneeti kan yaadannu. Geetuun gara dhumaa irratti waa sii kaasuun barbaada. Filannoodha. Inni tokko hojii lama wal bira oofuun dandeessu. Kanaafi hojii aartii kana yookaan hojii poolisummaa kana dhiisii utuu jedhamte kam dhiista kam filatta? Gaaffii baay'ee ulfaataadha. Maaliif ani umurii kee keessatti kan na gammachiisu uummata kee gargaaruudha, uummata kee tajaajiluudha. Gaafa isin jedhu garaa irraa bakkaatee laphee kee irraa kaatee uummata kee tajaajiluun, uummata kee gargaaruun anaaf gammachuu koo bara dhumaati. Hanga dhumaatti kan na gammachiisu isa. Gaafa gara gaaffii keetitti si deebi'u anis kan hin murteessee itti deeme kan hin murteessee seenis hojii poolisiiti. Hojii kana immoo qulqullinaan nan gargaara waan ta'e hojii gaariidha. Inni kunis immoo hojiin aartiis immoo murteessee waan itti seeneef uummata gargaaruudha, uummata tajaajiluudha waan ta'eef kunis kan hin hojjedhuuf uummataaf sunis kan uummataati waan ta'eef lachuu akkuma ta'etti wal bukkee nan deemsisa jedhanii. Malee tokko dhaabi jedhama. Kana dhaabiitii kana itti fufiyaan jechuun waan hin dhaabus natti fakkaatu. Lamaanuu wajjumaan deemsisuun barbaada. Amma yoo tokki dirqamadha bakka wanti kun tokkotti galuu qaba yoo jedhame Geetuun kan filata. Lachuu faanaan deema. Lachuu faanaan ba'a. Filannoo lama qabdu tu jedhamte jechuu kiyya. Ati akka ga'umsa qabdu, akka fedha qabdu waan kan akka galmaan geessuun beekta. Garuu tokkotti namni tokko ogummaa tokkuma qofa qabaachuu qabutu jedhame. Fakkeenyaaf an gaazexeessaadha. Gaazexeessaa kana malees hojii biraa nan hojjedha beeku daawwattoonni keenyas akka taatee faa ta'ee diraamaa baacoo maal kana nan hojjedha. Inni kennaa kooti. Gaazexeessummaan kun immoo barumsaanis kennaadhaanis kan dhufedha. Kanaaf otoo kana keessaa tokko dhaabitu naan jedhanii waan hin filadhu beekaati. Ani akkasuma kan kee si gaafachuu barbaade. Kanaaf ani yaa'u filannoo gosa kanadha. Garuu immoo yoo immoo wantoonni akkasii gaaffiin akkasii dhufe sun yeroodhuma sanan deebisa. Dhugaa dubbachuu fi poolisummaan kee amma kanarratti hojjete jechuudha laa. Karaa ittiin na jalaa miliqxee baay'ee namatti tola. Yeroos gaafatamuun deebisa. Kanaaf ammaaf lamaaniin wal faana oofaa jira. Lamaanuu wajjin deebisee. Egaa poolisummaa kanaan naannooma kutaan Faasil Kilaaftoo kifila kanama. Achi keessa hojjechaa jira. Saanum jalaan hojjedha. Yeroo baay'ee yaada tokkotu jira tarii si quunnamuu danda'a. Fakkeenyaaf poolisoonni hedduu naannoo garaagaraa yookaan ijoolleen hedduu guutuma biyya keessaa sabaaf sablammoota garaagaraatu gara leenjii kanatti dhufanii bakka tokkotti waliin jiraatu. Kana keessatti immoo Finfinnee keessatti baay'inaan egaa hawaasa garaagaraatu jiraata dhugaa dubbachuuf egaa Finfinneen ka Oromoo akka taate seenaan ishees, eenyummaan ishees, hojumaan ishees, bocni ishees, naannaan ishees ka'uma ibsa. Egaa ka eenyuti isa jedhu waan badaa kan bitaa nama gashu miti.
qabeenya ofii irratti kan eenyuti jedhanii qabeenya ofii gaafachuu. Hundumti keenya yoo waliin waan beeknuuf. Dhugaadha waan sana irratti wanti haasofnu hin jiru. Garuu afaaniin ammoo ijoollee baay'ee rakkatu. Fakkeenyaaf afaan garaagaraatiin naannoo ofiitti guddatanii dhufu gaafa magaalaa Finfinnee kana keessa dhufan ammoo afaan Amaariffaatiin kan walii galu hawaasni baay'ee. Ati poolisummaa kanaan gaafa hojjettu ati egaa Oromiyaa keessatti dhalattee guddattee afaan Oromoodhaan afaan hiikkattee gaafa Finfinnee dhuftu immoo poolisummaa kanaan gaafa hawaasa magaalaa Finfinnee kana tajaajiltu rakkoon afaanii walii galuun kun sin dhibnee dhugaa dubbachuuf waan sana irratti maal jechuu barbaadda? Hiriyoonni kee afaan biraa warri beekanoo maal jedhan wanti isaan mudate yookaan wanti si mudate hin jiru kan kee irraa haa kaanuuti. Ani akkuma nama siin jedhe yeroo inni biyya jiru kan itti dhaladhee guddadhe godina Amboo naannoo Dirree Hincinni jedhamu. Naannaa sana immoo baay'inaan namni Oromiffaa haasa'u. Dhugaadha. Oromiffuma beekna. Amaariffaa dubbachuun xiqqoo in ulfaata. Akka wayiitti ilaallanusi. Qormaanni nuti qoramne maqaa kee aga akaakayyuutti Amaariffaan barreessuu fi dubbisuudha. Sana keessa ijoollonni keenya muraasti namni sababii afaan hin dandeenyeef namni waan sana keessa carraa sana dhaban jiru. Jechuun hundi keenya iyyuu bakka gaaffii akkasii kana maaliif nu gaafatu jenneetuma godinatti nu dabarsan hundi keenya walii galee godinatti darbine sanaan booda godinni akkuma jirutti akka nuti afaan hin dandeenye waan beekamuuf waan beekaniif darbine godinatti darbine jechuudha. Sanaan booddee mana leenjii gaafa gallu hundumti keenya iyyuu akka teenyee wal ilaaluudha. Hundumti keenya iyyuu yoo beelofnes nama tunuuf hiika afaan namaatiin dubbataa turre biyaansi amma ji'a lamaa waan akkasitti rakkachaa turtan. Galgala nu barsiisaa turanii isa keessatti waan tokko na mudatee ture afaan dadhabuu keeyyarra baay'ee dheebodhee ture baay'ee dheebodhee ture mucaan tokkos immoo jira mucaa Wallaggaati wajjumaan otuma teenyoot bishaan namni nu kennu suni nama Oromiffaan dandeenyedha. Nuti immoo nama Amaariffaan dandeenyedha. Dandeessan. Waan godhamne ohaa jechuun beekna. Naafudhii dheebodhee jechuun dandeessan. Hin dandeenya afaaniin. Garuu bishaan jechuutti bakka nuti dhumarratti of eegnee dubbachuu jalqabne ohaa mootee jedheen achiin ohaa mootee jennaan ijoollonni biraa maal jedhadha dhufanii bishaan dheebodhee do'een jechaan jiraan jedheen sanaan natti kolfanii sanaan bakka mudannoon kiyya inni kun iyyuu anumallee waan na mudateedha. Ijoollonni baay'een kuni mana leenjii keessa erga baatanii hawaasa magaalaa Finfinnee kana keessa hojjechuu jalqabdan hawaasa wajjin walitti dhufeenyi isin qabdan afaaniin rakkanne xiqqoo egaa poolisiin baay'inaan hojii hawaasummaa kana keessa hojjeta waan ta'eef achirrattuu gaafaati karaa deemtuu gaafa nageenya kabachiistan gaafa waraqaa eenyummaa gaafattan eenyudha eessaa dhufta gaafa jettu afaan kanaan walii galuun xiqqoo rakkanne Amaariffaan. Achitti sirriitti waan leenjinee baane har'as guutumaan guutuutti guutuu miti jechuun nan danda'a. Naan qatas jechuun danda'u. Garuu walii galta amma. Inuma walii gala. Yeroo man dhufee kaasee achi naannaa baatii salganiiti kan turre achi keessa. Achitti immoo guyyaa leenjiirra gaafa oolle halkan immoo afaan nu barsiisu. Barreessuu fi dubbisuu, dubbachuu teestiillee qaba bakka. Yeroo namoonni boqotan nuti immoo jaalala nu barsiisu jechuudha. Akkasi. Egaa turtii keenya asumarratti goolabnaa mee dhumarratti ergaa natti qabdu uummata Oromootiif yookaan immoo hojii kee irratti namoota hirmaatan warreen galateeffachuu yoo barbaaddu yoo jiraate carraan sii laadha hanga manumaan gaafii koo xumureera. Eshi galatoomee namoonni nani galateeffachuu barbaadu jalqabaa kaasee akka ani gara aartiitti dhufu kan na jajjabeessan maatii kootii abbaa kiyyaa obboleessi kiyyaa hangafaas na jajjabeessaa ture. Yaada kana kan naa kennee itti galitti jabaadhunaan jechaa ture obboleessa kiyya Malkaamuu Olumaati. Sanaan booddee yaada sana qabadhee namoota tokko haasofsiisinaan jedhee akkuma edda makaase ammas irra deddeebi'ee naaf koo sobbooqaa baay'ee galatoomin jedhaani. Gama faayinaansiitiin wantoota tokkoon immoo akka obbolaatti na bira dhaabatanii akka abbaattis kan na jajjabeessan bakka maatiin kiyya hin jirretti obboleessa kiyya injiinar Caalaa Margaa akka obboleessaattis akka abbaattis akka maalittis kan na bira dhaabate isaa itti aansuudhaan obbo Rattaa Damsuu
bakka yeroo kamiyyuu na bira dhaabachuudhaan kan na gargaaran akkasumallee namoonni maqaan keessan hin dhoofne galatoomaa galata guddaan irraa qabdu jechaan jechuu barbaada. Jechuu barbaada. Ayyee atis egaa sa'aatii qabdurraa nu qooddee as istuudiyoo keenya FIB'tti argamuudhaan nu waliin turtii taasisuu keetiin egaa keessumaa shirshirrii ta'uu keetiin maqaa daawwattoota FIB'tiin si galateeffachuu barbaada. Eshi galatoome. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan hanga ammaatti daawwatan qophii keessumaa shirshirriiti. Qophii kana qopheessuun Yohaanashiit Lammii akkasumas ammoo ogeeyyiin teeknikaa qulqullinaan akka gara keessanitti dhaqqabnu kan nu taasisan Abdii Dassaaleny akkasumas ammoo Oliyaad Badhaasaadha. Isaaniin galatoomaa jechaa isinis nu daawwachuu keessaniin ulfaadhaa galatoomaa torban keessumaa biraa yaada biraatiin wal argina hangasitti nagaatti qophiin shirshirrii FIB garuu itti fufaa ammas turtiin keessan TV FIB waliin haa ta'u nagaatti. Thank you.